Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana simbeessuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun karoora Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuu mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffannee isin biraan geenya. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo afgaaffii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Dr. Shuqqut Galataa waliin taasifne gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara jaal oduu dubbisuutti isin ceesisa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin Moosisaa Nagaasati. Jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo ABO'n haala Oromiyaa keessaa irratti muddee 17 2022 marii hawaasaa gaggeessee jira. Marii karaa toora Zuumiitiin qophaa'e kana irratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa, hawaasni, beektonnii fi hayyoonni Oromoo akkasumas kanneen waldaalee dubartoota, jaarmiyoota marabbaa, abbootii amantaa fi kutaalee hawaasaa adda addaa irraa walitti ba'an qooda irraa fudhatanii jiru. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo haala Oromiyaa keessaa irratti muddee 17 bara 2022 marii hawaasaa geggeessee jira. Marii karaa toora Zuumiin qophaa'e kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa, hawaasni, beektonnii fi hayyootni Oromoo akkasumas kanneen waldaalee dubartootaa, jaarmiyoota marabbaa, abbootii amantii fi kutaalee hawaasaa adda addaa irraa ta'an qooda fudhatanii jiru. Marii kanarrattis duguuggaa sanyii fi gidiraa ulfaataa uummata Oromoo irraa fi weerara Oromiyaa irratti humnoota mootummaan bilxiginnaa bobbaaseen sadarkaa akka namaaf suukkanneessaa ta'een deemaa jiru kaafameera. Sochii akeeka Minilik galmaan ga'uuf jecha ifaa fi dhoksaan diinnan Oromoo itti jiranii fi warraaqsa uummanni Oromoo duula irratti baname ofirraa qolatee dhabamarraa of oolchuuf akkasumas kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uuf Oromiyaa keessaa geggeessaa jiru irrattis mariin gadi fagoo geggeeffameera. Kana malees hiriira mormii sirna bilxiginnaa ka deeggarsaa fi fincila biyya keessaa ibsuuf jecha hawaasni Oromoo biyyoota alaatii taasisaa jiruu fi dhimmoonni hedduun ka'uudhaan irratti mari'atameera. Dhimmoota gaaffileen irratti kaaniifis hooggantoota adda bilisummaa Oromootiin ibsi laatamee jira. Qophii akka aadaa Oromootti eebbaan eegalee faaruun alaabaa Oromoo itti aanee dhufe kanarratti jaal Alamaayyoo Duroo Oromiyaa irraa hirmaachuudhaan haala duula hamminaa diinnan weerartoonni Oromiyaa keessatti raawwataa jiranii fi tarkaanfilee qabsaa'onni fi uummanni Oromoo lola irratti baname irra aanuuf fudhatuu qaban ibsaniiru. Miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo jaal Gaashuu Lammeessaa sochii adda bilisummaa Oromoodhaan taasifamaa jiru irrattis ibsa bal'aa kalaatan yoo ta'u dhumarratti dhaamsa ka dabarsan. Yoo jaarmiyaa qabaanne malee bilisummaas mootummaas horachuu hin dandeenye. Bareed kun beekamaadha. Uummata ijaaramee taliigamu, poolitikaadhaan taliigamu, siyaasaan taliigamu, humnaan taliigamutu
biyya argachuu danda'a. Tokkummaa fi deeggarsa qofaadhaan biyya eenyuyyuu argatu. Tokkummaa qabna jechuun, sagalee qabna jechuun, baay'ina qabna jechuun, alaabaa qabna jechuun, aadaa qabna jechuun bilisummaa nu argamsiisuu hin danda'u. Kan bilisummaa nu argamsiisu jaarmiyaadha. Jaarmiyaa siyaasaa jabaa yookaan jajjabaa kan ummati jalatti taliigamu qabaachuu qaba. Kanaan dura bara wayyaanee keessa miila ciramne, torchi taanee, ajjeefamne waan beeka taane. Kan Minilikii fi Haile Sillaasee dhiisaayyu. Bara kana keessa garuu morma murame. Mormi lubbuu namaati. Harka muramtee jiraachuu dandeessa, miila muramtee jiraachuu dandeessa, morma muramtee jiraachuu hin dandeessu. That's it. Dhumate kun. Kanarra geenye jira. Kana ofirraa qolachuuf Oromoon jaarmiyaa jalatti ijaaramee, taliigamee, deggeree, ijaarratee, gargaaree keessatti qooda fudhatee socho'ee bilisoomsu qabaachuu qaba. Aktiivistoonni keenya karaa yaa'u, waldaaleen hawaasaa hundi karaa yaa'a. Hanga teenyee sadarkaa kanarra geenyetti. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti hundeen gaaffii keenyaa ka deebi'u jaarmiyaa yoo jabeeffanne qofaa. Hundeen keenya jaarmiyaadha. Keessattuu biyya alaa keessatti tokko waldaaleen siivikii warri ta'an ofii isaaniis of jabeessu, tokkummaa gurmuu isaaniis jabeessu, Oromoofis sagalee ta'u, darbanii adda bilisummaa Oromoo sagalee ta'u baay'ee barbaachisaadha. Kan akka oosaa koominiitiin keenya sagaleen keenya dachaa ta'uu qaba malee bifa kanaan dura jirru irratti dhaabbachuun gahaa miti. Firoota qabsoo bilisummaa Oromoof illee horuu alagaaf uf dhageessisuun makaanizimii adda addaa mala adda addaa tolfatee ka'uun namni baay'ee barbaachisaadha. Aktiivistoonni keenya, miidiyaan keenya hundi adda bilisummaa Oromoof yoo sagalee hin taane, deeggarsa adda bilisummaa hin qabaanne, miidiyaa duwwaarraa dhaadannees, dhayaarrees, lollees bakka tokko gahuu hin dandeenye. Praaktikaalii hojii qabatamaa yoo hin hojjenne, jaarmiyaa jalatti yoo masakamu. Jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa wareega bara dheeraa kaffaleedha. Jaarmiyaa qaaliidha Oromoodhaaf. Jaarmiyaan kun bifa fedheyyuu ta'e gara jaarmiyaa kanaatti deebinee adda bilisummaa Oromoo jabeeffachuu, humna qabnu karaa hundaan jabeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti miseensotiin keenya qabsaa'oti qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo irraa bifa fedheenuu aloof gootanii jirtan yookaan keessatti hirmaataa hin jirre yeroonsaa amma. Jaarmiyaa ofii jabeeffachuun kan itti dadhabdan sana jabeeffattanii kaayyoo ganama kaaneef bakkaan ga'uu fi mootummaa mataa keenyaa ijaarrachuun yeroonsaa amma waan ta'eef deeggarsi keessan gara adda bilisummaa Oromootti yookaan qabsaa'ummaan keessan dachaa ta'u isinitti jira. Ulfaadhaa galatoomaan isin jedha. Qondaalli dhaabichaa Jaal Konoleel Gammachuu Ayyaanaatis marii kanarratti argamuudhaan dhaamsa dabarsanii jiran. Jaal Konoleel Gammachuu Ayyaanaa Oromoo maaliif bakka waggaa 150 irraa waraaname har'as waraanama jechuudhaan bifa gaaffiin hirmaattota erga gaafatanii booda amma kan nu lolaa jiru faannoo liyyuu haayilii Amaaraa yookaan federaalaa fi kan kana fakkaatan jechuu dhiisnee kan biyyattii qabatee jiru sirna Amaaraa biyyattii akka Amaaraaf taatutti ijaaruuf Oromootti duuluuf karoora baafate ta'uu hubachuudha qabna jechuudhaan akeekni gabroonfattootaa durii kaasee tokkuma ta'uu hubachiisan. Waan ta'uu qabu akeekanis yaada isaanii golaban. Kanarraa kaanee waan gochuu qabnu gabaabaadhumatti kan isinitti yeroo gabaabaa keessatti Oromoon akka waliif dirmatu haga danda'e hidhatee keessa akka eeggatu beektonni keenya alaaf keessa jiran haga danda'an
balaa Oromootti as adeemaa jiru kan akka hubachiisan, akka lallaban, akka barsiisan, dinagdeen illee akka wal utuban. Yeroo dheeraa keessatti of gamaggamuu, diina gamaggamuu, karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa qabaachuu, waan karoorfataniif immoo amanamuu. Waan karoorfataniif amanamuu. Yoo amanamuu hin danda'an ta'e dhiisanii bahu. Kanumaan isiniin jedhaa galatoomna. Hayyoonni Oromoo Profeesar Asaffaa Jaalataa fi Dr. Muhammad Hassan uummanni Oromoo seenaa isaa fi biyya isaa gadi faginaan beekuu ilmaan Oromoo hundi biyya keessaa falaa waan qaban hundaan duula Oromummaa fi Oromiyaa irratti gabroonfattoota ilaalcha Minilik qabaniin baname ittisuuf waan irraa eegamu hin bahatan taanaan morma muraarra argaa jiran mata mataatti ga'eetti akka dhufu akeekkachiisan. Ilmaan Oromoo amma yeroon kan ta'anii walitti quba qaban odoo hin taane kasabaa fi biyya kiyya yeroo jaarraa 16ffaa caalaa balaa irra jiru kana akkamittan oolchaa, akkamittan qooda koo gumaachuun Oromiyaa ijaaraa, Oromoo walaboomsaa jedhanii ofiif wal gaafatu akka qaban hubachiisan. Marii hawaasaa jaarmaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaan qophaa'e kun hubannaa barbaachisu dabarsuun milkiin goolabamee jira. Wallagga lixaa naannoo Asabiitti waraanni Bilisiginnaa nama nagaa ajjeese. Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi gidirsaa kan jiru waraanni Bilisiginnaa gochaa suukaneessaa kana itti fufuun muddee 18/2022 godina lixa Wallagga ona naannoo Asabiitti ganda Daalatti jedhamutti dargaggoo Ayyaanaa Alamuu Magarsaa jedhamu qabuun guyyuma sana osoo uummanni ilaaluu bakka Maqanajjoo jedhamutti geessanii rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan sagaleen qeerroo gabaaseera. Dargaggoo Ayyaanaa Alamuu nama siyaasaa kam keessattuyyuu qooda hin qabne ta'uu kan hubachiise sagaleen qeerroo hawaasa naannoo isaa biratti jaalatamaa ta'uuf ifoomseera. Odumadhuma wal fakkaatuun muddee 17/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala naannoo sa'a tokkotti godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Guttin keessatti waraanni Bilisiginnaa abbaa maatii kan ta'an obbo Addunyaa Diinsaa mana jireenyaa isaa keessaa gadi baasuun duuban rasaasa itti rukutanii qarshii, waraqaa eenyummaa fi moobaayilii keessaa fudhachuun isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Noorweey lammiileen ishee gara Itoophiyaa akka hin imalle hubachiifte. Mootummaan Noorweey lammiileen biyyattii gara kutaalee Itoophiyaa bal'aa haalli nageenya isaanii mirkanoofnetti akka hin imalle gorse. Ministeerri dhimma alaa Noorweey ibsa muddee 17/2022 baaseen lammiileen Noorweey gara lixa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti akka hin imalle hubachiiseera jechuun skeejanfiisaankon.com gabaaseera. Imalli gara naannolee lixa Oromiyaa walitti bu'iinsaan miidhamuun hundatti akka hin taasifamne gorsa. Kunis godinoota Qellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Bunnoo Baddallee, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, naannolee Gambeellaa fi Beenishaangul Gumuz ni dabalata jedha ibsi ministeera dhimma alaa Noorweey kun. Akka ministeerri dhimma alaa biyyattii jedhutti marii qaamoleen waraansaa irra turan gidduutti taasifamee fi waliigalteen dhukaasa dhaaburra gahame haalli kaaba Itoophiyaa akka fooyya'uuf gumaacha kan taasise ta'us naannoo Tigraayitti garuu amma illee haalli jiru kan mirkanaa'e miti. Kana malees jeequmsi bahaa Itoophiyaa fi gara daangaa Somaaliyaattis uumame naannolee kanneeniif illee haala nageenya hin qabne uumeera jechuun gabaaseera. Finfinneetti hidhaan Oromoo irratti hammaatee itti fufuun himame. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti hidhaan ilmaan Oromoo addatti weellistoota, sabboontota, barsiisotaa fi barattoota irratti sirna mootummaa Bilisiginnaan waggaa 4 osoo adda hin citiin cimee itti fufuu jiraattonni himan. Guyyaa dheengaddaa jechuun muddee 19/2022 weellistoota Oromoo Shimallis Abbaabuu, Fayyisaa Haayiluu fi dargaggoo Bohaaraa Tashoomaa naannoo Lammii Kuraatii tikaa mootummaan qabamuun yeroo ammaa buufata poolisii 3ffaatti akka argaman odeessi keenya Saabaa'ootti himeera. Haaluma wal fakkaatuun artiist Taamiraat Tolosaa muddee 18/2022 Finfinnee naannoo Goorootii tikaa mootummaan qabamuun hanga ammaatti bakki geeffame kan hin beekamnedha. Finfinneetti uummanni Oromoo bilisaan akka hin sochooneef duula qalbii finxaaleeyyii Amaaraan irra ga'uun cinaatti hidhaan mootummaa
tin irratti gaggeeffamaa jiru akka yaaddessaa ta'uu jiraattonni dabaluun himaniiru. Hawaasni Oromoo UK magaalaa Londanitti akkasumas Sweden magaalaa Stockholmitti guyyaa har'aa muddee 21-2022 hiriira mormii sirna nama nyaataa PP irratti gaggeessaa oolaniiru. Duguggaa sanyii ajjeechaa gara jabinaa buqqaatii uummataa fi haleellaa xiyyaaraa dirooniin mootummaan bilisiginnaa fi kan isaan deeggaramuuf finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun hawaasni Oromoo biyya UK magaalaa Londanitti akkasumas hawaasni Oromoo biyya Sweden jiraataa magaalaa Stockholmitti hiriira mormii ba'uudhaan mootummaa nama nyaataa fi abbaa irree bilisiginnaa balaaleffataniiru. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaati. Qophiilee keenya hafan oliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Karoora Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuu mata duree jedhu jalatti qophiin qindeeffanne kunooti itti dhiyaadha. Karoora Oromoof Oromiyaa dhabamsiisu ummata bal'aaf galuu baatullee akkuma inni aangootti ol ba'een wixineen bulchiinsa Abiyyi Oromoof summaawaa ta'uu namoonni muraasni miidiyaalee hawaasummaaf kan tamsaasan irratti barreessaaf dubbataa turan. Yeroo sanatti uummanni keenya irra guddeessi jechoota mimmi'aawaa inni dubbatu qofatti quufuun yoonkaan mirqaanuun Abiyyiin deeggaraa ture. Namoota yoonkaan dhaabota hammeenya Abiyyi kaasanittis duulamaa ture. Kanneen hooggantoota qabsoo of godhanii dhageettii uummata biratti argatan fayyadamuun akka Abiyyi uummataan jaallatame karoorri diinummaa isaa hin saaxilamne godhan. Kufaatii uummata keenya har'aatiif itti gaafatamoo akka ta'an asumaan wal yaadachiisuun murteessaadha. Abiyyi ergaa aangoo impaayiratti dhuunfate waggaa duraatiif deeggarsa uummataa waan qabu sanitti dhimma bahe Oromoo kutaaf amantaadhaan qoqqoode walitti buusuuf akka Oromoon gargar caccabeef gochuuf carraaqqii guddaatti ture. Akka fakkeenyaatti Wallagga dhaqee yoon du'e Jimmaaf Baaleen Wallaggaan fixa jedhee waltajjii guddaa miidiyaaleen mootummaaf dhuunfaa tamsaasaa jiran irratti dubbate. Kun akka Oromoon kutaadhaan yeruma sana wal fixuuf labsuu isaati. Kana malees Oromoon gosaaf kutaadhaan akka ijaarame walitti duuluuf baajata guddaa baasee hojjetaa ture. Haala kanaanis Oromoon yoona hin deeggarree akka inni waggaa 1,000tti deebi'ee hin dandamannettiin nan caccabsaa jedhee dhaadataa turuun isaa namuu ni yaadata. Wixineen sagantaa bulchiinsaa Dr. Abiyyi Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuu akka ta'e kan namoonni muraasniif dhaabonni tokko tokko watwaatanii dubbataa turan amma gochaan mul'achuutti jira. Oromoon biyya walabaa Oromiyaa ijaaruuf qabsoo geggeessa. Dr. Abiyyi garuu kan waggoota 30 dabran caasaa bulchiinsa empaayiratti ture. Federaalizimii sabummaa irratti hundaa'e badee federaalizimiin teessuma lafaa ji'oogiraafii akka bara dargii sanitti hojiirra oolchuun wixinee bulchiinsa isaa keessaa isaa ijoodha. Gaafa san waan Oromiyaa jedhamu ni dhabama jechuudha. Kana mirkaneessuuf ammoo saboota biraa hidhachiisee federaalizimiin sabummaa miidhaan isaa kanaadha jedhanii haquuf kan yaadameedha. Akka kanaan Oromiyaa balleesse akkuma yeroo hunda dubbatu Itoophiyaa durii san deebisuun sagantaa bulchiinsaa isaati. Itoophiyaan durii kun kan olaantummaa Amaaraa keessatti mul'atu, kan afaan Giizii keessatti dagaageef sirnoonni aaxeewwanii keessatti leellifaman jechuudha.
Kana hunda gochatti jijjiiruufis ifaajji guddaatti jira. Oromiyaa balleesse kutaalee biyya Keeflaager isa jedhamuun bakka hedduutti cicciree Oromoo saboota biroo waliin wallaaqee eenyummaa isaa ganee jiraatu uumuudha. Kana ammoo hojiitti hiikuuf dhamaa jiraachuu isaa kanuma argaa jirruudha. Daangaan Oromiyaa shiftoota faannootiin weerarame Oromoon akka beelladaatti qalamaa jiraachuun adeemsa Abiyyi ittiin Oromoof Oromiyaa balleessuuf karoorfate saniidha. Oromoon akka shimalaaf mancaa hin qabanne dhorkaa fi irraa guuraa warra barabaraan Oromoo cabsanii dhabamsiisuuf abjootan finxaaleyyii Amaaraa ammoo maqaa faannootiin ijaaree hidhachiisaa tureera. Amma isaaniin raayyaa ittisa biyyaaf poolisii federaalaa waliin qindeessuun Oromoo jumlaadhaan haala sukkanneessaa ta'een ajjeesaaf qalchisiisaa jira. Oromoon miiliyoonaan qe'ee isaa irraa buqqa'ee jira. Lafa Oromoon irraa buqqa'e irraa Amaaraa qubsiisuun bulchiinsa Amaaraa jala galchuun akkuma karoorfate Oromiyaa cicciree dhabamsiisuuf duraa duubaan hojii Oromoof Oromiyaa balleessuutti jira. Onoota Oromiyaa daangaa Amaaraa irratti argaman keessatti kan murni bilxiginnaa maqaa faannootiin uummata Amaaraa hidhachiisee Oromoo ficcisiisuuf onoota kanneen akka Amaarri lolee qabate bulchiinsa ofii jala galfatuuf waadaatu galameefi jira waan ta'eefidha. Shiftoonni faannoo kan isaan lafa Oromiyaa hedduu akka waan kan Amaaraa tureetti lallabaa turaniif jiran akkasumaan miti. Lafoota kana akka lolanii qabataniif Dr. Abiyyiif sirni isaa waadaa isaaniif galee hidhachiisee isaan lolchiisuutti waan jiruuf karoora isaanii dursanii dubbatan. Karoora isaan dursanii dubbatan kana hojiitti jijjiiruuf hidhattoonni bilxiginnaa marti faannoo deeggaranii Oromiyaa weeraraa jirus. Humni Tigraay keessa ture martis Oromiyaatti bobbaafamuun Oromoo akka looniitti qalaa jira. Faannoon raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin federaalaa marti hojuma wal fakkaataa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran ilmaan Oromoo osoo lubbuun keessa jiru qaluu, morma muruu, ibiddaan gubuuf jumlaan ajjeesuu hojii iddilee godhatanii jiru. Torbanoota muraasa dura miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko uffata raayyaa ittisaa uffate nama ibiddaan gubaa jiru bira dhaabbate yommuu suuraa of kaasuu argame. Suuraan isaas miidiyaa hawaasummaa irra naannawaa tureera. Dheengadda ammoo miseensonni raayyaa ittisa kun dargaggeessa Oromoo ajjeesanii billaadhaan yommuu morma muran suursochi yookaan viidiyoon argameera. Faannoonis baatii kana keessa kanuma yoo raawwatu suuraaleef suursochiin isaanii argamaa tureera. Kun hundi wixinee sirna bulchiinsa Dr. Abiy kan Oromoof Oromiyaa balleessuuf hojiirra oolchuuf kan godhamudha. Oromoon ammas gamtaadhaan ka'ee irree tokkummaatiin sirna Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuuf hojjetu kan ofirraa calaasuu qaba. Karoorri bulchiinsa Dr. Abiy kun hojiitti hiikame hanga Oromoof Oromiyaan dhabamanitti eeguu hin qabnu. Yeroon falmachuu qabnu amma qofa. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan
nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta ormaaf firan jettu kan beela'eef laata hundaaf gara laafta hunda toleetti koo hunda hammattu koo abaatee wakkattu akkataa keengattu Datole etiko Dahamatuko Abate wakatu Kakata kengatu Kanino rekabu Isini ambonko Oton Abu Dhabu maaf ta'e carraanko kutaa dhaabamanti maaliif wali qoqqoodu ilmaan haadha tokko maaliif waliin ooddu maaloo yalmaan koo kutusu maaloo yalmaan koo hangafa maaloo ormayyuu guddise dabarsee fi boonse maa dabaree dhaba jette Oromiyaa jette karmeen boose Oromiyaa tiyya sore ko soreetti otoo nuti jirru naaftu booddeetti Oromiyaa tiyya sore ko soreetti otoo nuti jirru naaftu booddeetti nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Fincaa'aa fi gibeen suma keessa jiru dachee keerra jiru dukkana biyyarraa ifaatti jijjiiru kunaaf albunni kee madda galii biyya allabdee rakkata Oromiyaa tiyya Albuni ke madda galii biyya allabdee rakkata yaboonsituu tiyya jiituu boonaaf ganna kan uumamaan tolte jannata arjiiti kamtu siin qixxaate qabeenyaa kee gamtaan eeggannee guddifna duree ta'uu kee addunyaaf mul'ifna egaa olmaan kee dachaadha egaa yoom himamee dhuma egaa qabda seenaa boonsa kumaatama kumaa ada jechuun biyya jechuun anaaf
Oromiyaadhuma. Hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa maayii irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Dooktor Shuggut Galataa waliin geggeessine kunooti. Harka fuuni ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo kabajamuuf jaallatamoo sagantaa keenya har'aatiin qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Qophii addaa har'aatiin yakka ulfaataa duguggii sanyii fi akkasuma weerara Oromoof Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru. Akkasumas dhimma sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa irratti keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan sagantaa keenya har'aa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanaadha. Keessummaa kiyyaa har'aa kan ta'an jaal Dooktar Shuggut Galataati. Jaal Dooktar Shuggut baga gara sagalee bilisummaa Oromoo dhuftan. Jaal Firaa'ol galatoomii isinillee qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo marii har'aaf naaf heeruu keessaniif galata guddaa qabdu. Akkuma seensarratti jedhe jaal Dooktar Shugguti mata dureen keenya har'aa duguggaa sanyii Oromoo irratti deemaa jiruu fi sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaati. Mee eegalaaf akka nuuf ta'uuf sadarkaan yakki suukaneessaa duguggaa sanyii dhala Oromoo qaanii tokko malee yookaan namummaa dhabanii bifa haala suukaneessaadhaan dubbachuuf illee nama suukaneessuun ajjeesuu fi ajjeechaa kan ammoo itti boonanii weerarri bal'inaan deemaa jiru kun walumaa galatti yakki Oromoo irratti raawwatamaa jiru Oromiyaa keessaa sadarkaa maalirra jira? Haalli amma jiru maal fakkaataa? Sochiin uummata keenyaa hoo akkami? Kanaan haa eegallu. Galatoomii haalli dhiittaa mirga dhala namaa guddataa deemee sadarkaa hammeenyarraa fi sukkaneessaa irra gahees gara sanyii duguggaatti ergee jijjiiramee bubbulee jira. Uummanni Oromoo takkaayyuu boqonnaa hin arganne ergee 2018 kaasee bulchiinsa kommaandi poostii jalaa gatii tureef lafti Oromiyaa weeyyamni yeroo irraa yerootti dhiittaa mirga dhala namaa ajjeefamuun, hidhamuun, hiraarsamuun ni ture. Garuu hagamii as yeroo dhiyootii as weerara lafaatiinis haa ta'u sirna nafxanyaa deebisuudhaaf tattaaffii ta'u keessatti Oromoo jireenya isaarraa lafa isaarraa buqqisuu utummoo addaan hin baasiin ijoollee dubartii nama guddaa dardara utuu hin jedhiin walumaa gala itti seenanii qaluun magaala gubuun baadiyyaatti mana jireenyaa gubuun kan qalanii fuudhanii gara lafa goojjamitti ce'anii itti sirbuun itti uf agarsiisuun waan namni waan addunyaan keenya har'a akkanadha jedhamee ibsuu namatti ulfaatutu deemaa jira. Kun gartuu beekumtii mootummaadhaan hidhatee golga mootummaadhaan hojjetu yeroo ta'u karaa gara biraa immoo mootummaan mataansaa dirooniidhaan xiyyaaraan nama lafa gabaatti yaa'ee nama fayya buleessa nama jireenya isaa gaggeeffatu irrattidha. Boombiidhaan bakkootii garaagaraatti Wallagga, Kibba Shawaa, Kaaba bakkootii garaagariitti rukutaa jira. Waliigala uummanni Oromoo mirga uumamaan, mirga jireenyaa, mirga heera Itoophiyaa keessatti taa'ee jiru dhabeeti jira jechaadha. Haalli sanyii duguggaa dhala namaa sadarkaa jechaan ibsamuu hin dandeenyedha uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Mootummaadhaan gartuu mootummaadhaan golgamee hojjetuun warra sirna nafxanyaa fi weerara lafaa fiigan humna meeqatu waliin qindaa'e irratti bobbahee jira jechaadha.
isa gama kaaniin hoo haalli duguuggaa sanyii uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kana ofirraa qolachuudhaaf diddaa weeraramuu yakka suukaneessaa kana ofirraa faccisuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uudhaaf walumaa galatti haalli sochii warraaqsaa biyya keessaa fi bakkoota adda addaatti deemaa jiru haalli tibba kanaa maal fakkaata? Oromoon ergee gaafa cabeetii ergee gaafa mirga isaatii dhabee tokkoffaa gaafa cabus cabinsa sana fuula dura dhaabbateeti humnaatiin cabee ergee cabeetii booda seenaa isaa keessatti waggaa 150 deeme kana diddaadhaan ni dabarse yeroo tokkoyyuu takka tole naa ta'e jedhee fudhatee sirna bulchiinsa biyya isaa wajjiniin nagaadhaan jiraatee hin beeku. Ammas taanaan Oromoon toora adda addaatiin falmataa jira. Warri qabsoo karaa nagaa gaggeessinaa jedhan qabsoo karaa nagaa keessatti waan gochuun isaanirra jiru daandii karaa nagaatiin falmannaarra jiru inni hiree dhabee inni carraa dhabee akka inni qawwee kaasu isa godhe humna qawweetiin fuula dura dhaabbataa jira. Kanaaf biyya keessaati sadarkaa qawweetiin fuula dura dhaabbachuu inni kaan immoo wal qindeessee fincila bakkootii garaagariitti gochuudhaan dargaggoon Oromoo barnoota mana barumsaa adda addaa keessa jiraniif sadarkaa adda addaarra jiran torbee darbe kana keessa intensively falmii gaggeessaa turanii biyya ambaa kana keessatti tumsa kanaa hiriira gurguddoo bakkootii garaagariitti raawwatamee jira. Kaaba Ameerikaa keessatti magaalaa Washington DC fi bakkootii adda addaatti Awurooppaa kana keessatti biyya Jarmanii biyya Neezerlaand amma immoo itti fufanii bakkootiin garaagarii warra akka United Kingdom fi bakkootiin adda addaa wal qindeessanii qaamaan fuula dura dhaabbatanii falmataa jiru. Akkasumas immoo petiishinii adda addaatiin gochaa sukkanneessaa mootummaan sun uummata irratti raawwatu qaamota dhimmi ilaalu qaqqabsiisaa jiru jechaadha. Dansaadha Dr. Shuggut anillee dhimuma kanattan bal'inaan akkanaaf himtaniif garas deemaa jira. Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa adda addaa keessa jiru kan kaaba Ameerikaa fi United States of America isa jedhanii fi akkasuma Kanadaa keessa jiraatu bakkoota isteetota yookaan magaalota adda addaa irra kanneen walitti dhufee Awurooppaa biyyoota adda addaa magaalota adda addaa keessatti akkasuma hiriirri gaggeeffamee jira. Biyya keessas akkasuma Oromiyaa keessatti dhaabbilee barnoota adda addaa keessa sadarkaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaatii hanga manneen yuunivarsiitiilee kan dhaabbilee barnootaa olaanootti kanneen Oromiyaadhaan ala guutummaa empaareetii keessa dhaabbilee barnootaa keessa baratan ilmaan Oromoo akkasuma hiriira bahuudhaan guyyoota walitti fufiinsa hanga har'aatti fincila gaggeessaa jiru. Hawaasni Oromoo akkasuma amma irraa eertanis biyyoota ambaatti hiriira gaggeessaa jiru. Mee hiriirri tibba kana gaggeeffame kun bakkoota adda addaatti keessattuu kan hawaasni gama tokkoon yakka mootummaa biltsiginnaa sirna nama nyaataa biltsiginnaa balaaleffachuudhaan gama kaaniin ammoo isuma cinaatti sochii uummanni keenya biyya keessaa taasisaa jiru falmannaa uummanni Oromoo biyya keessaa qabsoo falmataa jiru kana cinaa dhaabbachuudhaaf bakka adda addaatti hiriira bahanii sagalee isaanii dhageessaa jiru. Hiriirri kun yeroo adda addaatti erguma hawaasni Oromoo biyyoota ambaa bakka adda addaa jiru hiriirri kun gaggeeffamaa akka jiru numa gabaafamaa ture yeroo adda addaatti ni dhageenya. Hiriira tibba kana ta'e kana wanni adda godhu jira kanneen tana dura ta'erra haalli hiriira kanaa wanni adda taasisu ni jira. Kan Awustiraaliyaatti gaggeeffame akkasuma biyyoota Awurooppaa keessatti gaggeeffame Noorz Ameerikaatti gaggeeffame bakkoota adda addaatti gaggeeffame kan eeguu laaltan wanni haalli akkaataatti hawaasni keenya bahees ta'uu danda'a bifuma kamiinuu akkaataan wanni adda taasisu ni jira laata yoo jiraate maalidha? Wanti adda isa goosisu hubiin yoomirra caalaa hubiin uummanni hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiru uummata Oromoo lafarraa balleessuuf sirna lafarraa sanyii duguuggaa gochuuf deemaa jiru. Indiscriminately uummata irratti kabobbahe ta'uusaa martuu hubatee
akka uummataatti ka fuuldura dhaabbatu garaagarummaa xixiqqaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa xixiqqootiin osoo ta'in humna guutuutiin kan wal faana dhaabbachuuf murteeffatee isa sanarratti illee yaada tasgabbaawaan bifattiin wal jala deemuu kan inni irratti wal mari'ataa deemudha bakkootii garaagariitti bakka hiriirri ta'e kana hundatti namni hiriirittiidhuma sana duwwaa godheeti bakkarraa deebi'u tun tahiin itti fufeenya fuuldura dhaabbannaa kana itti fufeenya uummata keenyaaf biyya keenya baraaruu kana irratti qoonni keenya maal ta'uudhaa qaba isa jedhu irratti kan wal mari'atee yaada wal jijjiiree yaada bilcheeffataa jiru ta'uunsaa yoomirrayyuu adda yeroo baay'ee hiriira hin baanaa waraqaa itti darbatamee dhaadannoo dhageeffamee miidiyaa kabareejii xiqqoo akka hamma argatu tattaafate sana booda hin deebaa itti fufeenyu kanaa maal ta'uu qaba isa jedhu irratti marii guddaa hin gaggeessu ture hawaasni keenya yeroo ammaa kana garuu marii bal'aa fi kata'uun isarra jiru kara fuula duraa bifatti tinnisa keenya tumsa keenya biyya ambaarraa jabeeffannu maal ta'uu qaba isa jedhu sanarratti yaada bilcheeffataa jira inni kun adda isa godhaan jedhuun qabanan. Tole kanuma wajjin walitti hidhatee jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo kan biyya ambaa guyyaa kaleessaa jechuun muddee 17 bara 2022 marii hawaasaa kan qaamoleen hawaasaa adda addaatti hirmaatan kan hayyoonni Oromoo fi hogganoota amantii dabalatee qaamoleen adda addaa kan itti hirmaatan sa'a dheeraadhaaf kan mariin irratti gaggeeffamee marii hawaasaa gaggeessee jira. Beeksisa kanaa baasaa turanii yookaan beeksisni kun qaama koree qopheessituutiin bahaa ture. Akkasuma qophii kun guyyaa kaleessaa gaggeeffamee jira. Mee marii hawaasaa gaggeeffame kanarraa wanni dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya wanni jettan maalidha? Maal ture kaayyoon marii hawaasaa kanaa? Itti baan isaa moo akkami? Kaayyoon marii hawaasaa kanaa muddee bara 2022 ibsa waamicha ifaa fi qulqullaa'aa ta'e tokko adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo walii galaaf uf baraarii bakka jirtutti ka'i waan dandeessuun mirga kee kabachiisuudhaaf dhaabbadhu jedhee waamicha godhe. Isa kana hiikti isaa nuu hubatameera isa jedhuuf jaarmiyaan caasaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jaarmolee hawaasaa wala adda addaa waldaalee amantiilee adda addaa jaarmolee marabbaa yookiin civic organizationii adda addaa waldaa hogeeyyii fi qaamolee biyya ambaa keessatti jaarmolee hawaasaa jaarmolee uummataa socho'an hunda afeerraa godhamee afeerraa kanarratti humna guddaatu argamee mariin ture ka jalqabaa haala adda bilisummaa Oromoo waamicha kanaaf geesse namnu gadi fageessee hubachuu danda'uun waan isarra tureef deemsa karaa nagaa keessaa fi mootummaan kun bara dheeraa darban bara waggaa 3 arfan kana keessatti akkaataa innitti uummata Oromoo mirga uummata Oromoo dhabamsiisuuf hacuuccaa cimaarra geessuuf waan tarkaanfii inni fudhataa dhufe sanatu ibsamee kana keessatti yeroo irraa yerootti dhiittaa mirga dhala namaa sanyii duguuggaa ta'e humna qindaa'aa ta'uu wal hubatame deemsisaa kan dhaabbatu tun ta'in kan itti fufee sirna nafxanyaa deemsisuuf ajandaa tolfatee deemu ta'uudha namni wal hubatee isa kanarratti hundaa'ee egaa mariin bal'aa kana fuula dura dhaabbachuudhaaf maal gochuu qabna jedhu mana keessaa qaamota ogeeyyii adda addaarraa ibsi bal'aan waliif kenname mariin gaggeeffame jechaadha marii bal'aa. Isa kana keessatti qoonni hawaasa keenyaa qooda gurguddoo qaba biyya ambaa kana keessatti qoonni isaa inni jalqabaa jiruu advocacytiin mirga kee falmachuudha. Inni kun toora nuti mirga keenyaa falmannu abbaan nuti advocacy goonu eenyufaati isa jedhu ilaalaa. Abbaan nuti advocacy goonu tokkoffaa matuma keenyaaf hawaasa Oromoo irratti uummata Oromoo irratti seenaa gurraachessuu maqa gurraachessuu miidiyaaleen adda addaa jaarmoleen adda addaa wal ijaaranii irratti bobba'aa jiru.
seenaa xureessaa jiru. Uummata kana bifa isaa xureessaa jiru. Tokko kana lammaffaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi gocha waraana bilisummaa Oromoo kan inni hin goone itti gurraachessanii isa kana fuula dura akka hin taanetti akka hiikaa gadhee godhatu addunyaan gadhee akka isheen godhattu oofaa jiru. Waraanni kun jaallatee miti kan inni diidatti hafee dirqamee dhiibamee kan inni diidatti hafee jaallatee miti kan inni qawwee kaasu qeessaatti gandasaa keessatti uummata isaatu jalatti ajjeesamayyuu mana turratti gubamayyuu hini buqqaa haala kana keessatu dirqiidhaan gara waraanaatti isa geesse. Inni kun akka isa ofii isaanii ajjeesan isa ofii isaanii qalan gara isaatti naannessuu fedhu isa kanaaf ariifooti gochuun dirqii ta'ichaadha. Kanarratti dabalee hogganootiin adda bilisummaa Oromoo miseensoliin deeggartoonni Oromoon har'a 60,000 mana hidhaa keessa jiru. Isa kana advokeetii gochuu danda'uutu nurra jira. Karaa gara biraa siyaasa biyyichaa hundeerraan akka inni jijjiiramuuf siyaasa uummanni Oromoo gaaffiin uummata Oromoo gaaffii inni kaasee jiru akka inni sirriitti hubatamu loobii ta'uutu sarra jira. Jiruu loobii gochuuf wal ijaaramee toora adda addaan bifa adda addaan itti deemamuutu sarra jira. Kanatti aanee ka dhufu uummanni keenya buqqaadha jira. Qabsoon gargaarsa barbaada. Timni isa dinagdee godhamuutu sarra jira. Isa kanarratti haga tokko wal hubiin ni jira. Kana faana akka jiru miidiyaadha. Miidiyaa olola uummata kanarratti, olola jaarmaya kanarratti, olola dhimma Oromoo ilaaluu irratti isa bobbahee jiru kana ofirraa qolachuuf uummanni keenya miidiyaan nuti qabnu neetwoorkii isaa jabeeffatee inni kaanis immoo akka nama tokkeettis inni gadi ba'ee haasa'u haala hubatee kana fuula dura dhaabbachuutu sarra jira ka jedhu qabna. Isa kanarratti namni bu'uuraan bal'inaan irratti mari'atee biyya keessaa humanitarian aid wanta tattahani isa kanaaf jaarmiyaa namooma kan nama kan uummata bakka irraa buqqa'e uummata rakkoon isa mudate kan hongeen itti dhufe kan akka gargaaru jaarmiyaa gargaarsaa qabnuutiin akka nufaana dhaabbatudha. Isa kana wal hubate namni hundeensaa garuu hundeen Oromoon kana caalaa wal ijaaree neetwoorkiinsaa jabaataa ta'uutu sarra jira ka jedhuutiinidha. Goola batee wal gahiin kaleessaa jechuu dandeenya.
durbaashee garree akka dardaara keerroo isa akka baagoo baree hundumtuu siif jigama akka garoo jasaatee abaa'oo siin naadata wobookoo siin naadata situu sababni isaati hundumtuu siif jigama akka garoo jasaatee abaa'oo siin naadata wobookoo siin naadata situu sababni isaati. dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebiin jaal Dr. Shoggut Galataa waliin taasifne kanaan hin goolabamne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabanneessin dhiyeessinu ta'uu asumaan isin beeksisa. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiin qabanne dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.